kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii akkuma hundi keessan dhageettan akkuma hundi keenya beeynutti abbootii gadaa Oromoo karrayyuu ilmaan Oromoodhaa karrayyuu jumlaadhaan bakka tokkotti rashananii ajjeesanii guyyoota hedduudhaaf reeffi isaanii sun akka gartee hin awwaalamneef mootummaan maatiis firas irraa dhoggaa ture. Ajjecha kana qaamni raawwate qaama mootummaa biltsiginnaa ta'uu fi poolisii ajaja poolisii komishinerii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajaja isaatiin ta'uu Araarsaa Mardaasaa jechuudha. Qaamni biltsiginnaa ta'e warri qaamni kun taa'ee danda'a fa'aa jennuuti qaamni mana marii bakka bu'oota uummataa keessa jiran namoota amma akka Tanakaa fa'aa jechuu dandeenya. Dubbii jirtu dhugaa jirtu haqa jirtu gadi baasanii jiranii garuu miidiyaaleen adda addaa qaama mootummaa yeroo bilbilanii qulqulleeffatan ajjecha jumlaa san kan raawwate shaneedhaa jedhan. Garuu akka shaneen ta'in akka shaneen gochisan keessaa harka hin qabaanne ifaan ifatti qaamummaan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu dhibbatti raggaasisee jira amanee jira jechuudha. Poostii taa'ee danda'a kan jalqaballee ala shanee warra Shimallis Abdiisaa fa'aa guruppii isaan addaan walolaa jiran kana isaanillee targama shanee jedhanii itti maxxansanii akka isaan ajjeesan fi qaamni sun warroonni ilmaan Oromootii fi abbootiin gadaa ajjeefaman sun hariiroo fi walitti hidhata qaama isaan shanee jedhaniin yookaan waraana bilisummaa Oromootiin akka walitti hin qabne amananii jiranii jechuudha. Ifaan ifatti jechuudha. Yeroo kana jennu uummanni keenya sabni Oromoo bal'aan daasbooraan biyya alaa jiruu fi ka biyya keessa jirru obboloota kee ka jumlaan ajjeefame kana qaamni ajjeese namni paarlaamaa biyyattii keessa jiru namni aangawoota mootummaa ol aanoo ta'an gurguddoon ajjechaa kana keessa mootummaan harka qabaachuu ragaa wajjin evidensii wajjin sii fidanii Facebook irra taa'anii miidiyaa irra taa'anii si dubbatan. Mootummaan ajjeesuu amanamee jira. Erga mootummaan abbaa irree kun mootummaan Abiyyi qaamni fedhaa ta'u qaamni hoggansa poolisii komishinii olaanaatiin raawwatame ta'e ajaja isaatiin erga raawwatame ta'e maaliif to'annoo jala hin oolle maaliif seeratti hin dhiyaanne naa qabadhaa qabxii tana namni tokko yakka malee biyya san keessatti ni hidhama. Hayyoottan keenya yakka tokkoon alatti hidhaman garuu odoo yakka tokkoon dalagin ragaa sobaa itti sassaabaa jiran. Araarsaa Mardaasaa maqaa isaa yaamanii miidiyaarra barreessanii dubbatanii gocha kana keessaa akka harka qabu kaadireen biltsiginnaa kaabineen warroota isaaniif lallaban ka durgoo nyaatan aktiivistoota ofiin jedhanii of yaaman hundi isaanii ragaa irratti baanii jiran jechuudha. Nama yakka raawwate kan ajaja olaanaa dabarse kan silaa har'aan tana seeratti dhiyaachuudha qabu to'annoo jala oolee gaaf to'annoo jala oolu qorannoo yakkaa itti gaafatamuu fi manni murtii ragaa biraan barbaadu. Namni Tanakaa fa'aaf Taayyee fa'aaf information kenne hin beekama. Warra lamaan ajjechaa du'a namoota 16 irraa hafan jedhamanii baay'isooyi basaqaa jechuun naannoo Karrayyuu keessatti ni beekama. Mataaraa jechuun bishaan basaqaa namni hin beekne jirtanii bishaan magaalaa Mataaraa keessa jiruu fi bosonni naannoo san jiru basaqaa jedhamee yaamama jechuudha. Bosona sanitti jumlaadhaan akka rashanaman maaf irraa hambistanii ka jedhanii warra lamaan achi keessaa hafettu as dhufee gabaasa nu godhe jedhan. Namoonni lamaan sun seeratti dhiyaatanii ajaja kana dabarse irratti ragaan sassaabame abbichi bar ifatti gabbahee Araarsaa Mardaasaa harka keessaa qabda warri jedhe sun poolisii ragaadhaaf isaanillee hammatee viidiyoo isaanillee fudhatee isaan sanillee hamee qaama kana hunda seeratti dhiyeessee har'a silaa waan ilmaan Oromoo irratti raawwate gochi shuukanneessaa gara jabinaa fi hammeenyaan guutame ilmaan Oromoodhaa kan yakka tokkoon walitti hariiroo qabne odoo qabaatanillee odoo shanillee ta'anii odoo warra qaamni isaan mormu ta'anillee har'a isaan kun to'annoo jala oolanii seeraan gaafatamuudhaan malan. Biyya ookee biyyi seerri keessa jiru hin jirru qorannoon irra geggeeffamee yoo kan gartee badii qabaatan taate yoo kan yakka dalaganii hojjetanii ragaa qabatan hojii fi ragaan kan itti argamu taate seera jira seeraan gaafachuun to'annoo jala oolchuun osoo jiru ammoo siyaasa ittiin daldalachuuf jecha ilmaan Oromoodhaa jumlaadhaan rashanan jumlaadhaan ajjeesan. Yeroo kana jedhu waa lama filadha waa lama beeka waa lama hubadha.
mootummaan abiyyi qumaarii taphata qaamnummaan taayyefaallee harka kana keessa qabaachuu danda'an kana naa qabadha maaliif akkamitti ka jedhu amma isin ibsuudhaaf deemaa jechuudha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad yoo ka yaadattan taatan hundi keessan gaafa tiim lammaa dhahuudhaaf tiim lammaa rukutuudhaaf barbaadu Oromiyaa keessatti sababa lafaatiin wal qabatee godina addaa keessatti jeqomiinsa kaasaa turan magaalaa Burraayyuu irratti saba kibba keessa warra turan irratti ajjecha jumlaa raawwachiisan ajaja Abiyyiin jechuudha ajaja Abiyyi yeroo raawwatu kana jeqomiinsi iddoo garagaraatti Oromiyaa keessatti buqqa'iinsi walitti bu'iinsa waan adda addaa kana hunda ka'uumu sharri Abiyyii fi sharri Daani'el Kibrat faan xaxanii fi warri amma Izeemaa jedhan kan akka Biraanuu Naggaa faan hogganamu jechuudha gaaf kana Abiyyi dhagaa tokkoon shimbira lama dalage ilaala naa qabadha bakka tanatti yaadadha gaafa Taamman Bayyanaa faa Burraayyuu dhaqan yaadadha gaafa Teedii Afroo faan Burraayyuu dhaqan siyaasa qumaaraa taphatame isiniima yoo san hubatte kun sii gala gaafa kun ta'u tiim lammaan dhahamuu fi tiim lammaan rukutamuudha tiim lammaan bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessatti fiduu hin dandeenye Oromiyaa keessatti tasgabbii fi nageenya waaraa fiduu hin dandeenye ka jedhu propaganda miidiyaan isaati miidiyaan miidiyaalee fi yuutuuboonni habashaa hafarsaa turan kanaaf xanyaa hafarsaa turan propaganda hundi keessan ni beektan kana isinitti himuun nan barbaachisu jechuudha gaafa kana erga rakkoon Burraayyuutti dhalate poolisiin naannoo Oromiyaa naannoo san jiru waan san tasgabbeessuu dadhabe humna isaatii ol ta'e poolisiin federaala magaalaa Finfinnee jiru waan san tasgabbeessuu dadhabe to'annoo isaa jala oolchuu dhabe poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee keessa jiru poolisiin magaalaa poolisii federaalaa poolisii magaalaa poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni nageenya gurguddaan silaarra nageenya biyyattii tikse jedhan kan silaarra masaraa fi magaalaa guddoo federaalaa santi eegee marsee taa'u sun hundi odoo achi jiru Abiyyi maal godhe waraana kumaandoo koofiyyaa diddiimaa kaatan dabuubii irraa yaame Abiyyi sababa rakkoo Burraayyuutti uumamte kibriita xiqqisaniif waan achi dhaamu dandeessaniif gaafa jara sayyaamu ammoo maal godhe tokko propaganda Oromiyaa irratti itti dalagatee tiim lammaatti dhahuu fi lammaffaa rukutuudhaaf Shimallis Abdiisaa faa fidachuuf jechuudha inni lammataa ammoo warra ajajoota waraanaa Tigraay ta'an dhalattoota Tigraay keessaa rukutuu fi dhahuudhaaf maal jedheen koottaa Burraayyuu dhaqqa wata dhuftan masaraan irra goraa jedheen masaraan dhayne waraanni maaf waraanni dhaqe masaraa Burraayyuu dhaqanii Burraayyuu irra watamaan koottaan irra goraa kuushaappii dalaganii deemtanii jedheen kuushaappii dalaganii deemanii mafanqila mangistii jedhee Abiyyaasi mootummaa fonqolchuudhaaf jedhamee propagandaan oofame gaafa kana ammoo waa rukutuu barbaaddaa jechuudha gaafa waa rukutuu barbaaddu siyaasa dalagattaa jechuudha gaafa kana duuba ajajoonni jeneraaltonni hedduun aangoo irraa kaafaman jechuudha warra dhahuu barbaadu warra rukutuu barbaadu fonqolcha mootummaa keessaa harka qabdan jedhamanii hatattamatti jeneraaltonni ajajoonni olaanoon hedduun to'annoo jala oolanii jechuudha achirraa akka ka'een ammoo tiim lammaan illee dhahame Oromiyaa keessatti jeqomiinsa gurguddaa kaasanii Shimallis Abdiisaa faa fidanii jechuudha amma Shimallis Abdiisaa faan akkuma amma argaa jirru yakka garagaraatti Oromiyaa irratti raawwatamaa jira Oromiyaa qaamni bulchu shiftaa lamatu bulchaa jira Oromiyaa shiftaa lamaan Oromiyaa bulchan kun sababa saamicha irratti bobba'aniif sababa bolola angootiif jecha lubbuu ilmaan Oromootiin qumaara taphachaa jiran isiniif haa galu qumaarii taphachaa jiran jechuudha amma qaamni tokko yakka tokko yoo raawwachuu ka barbaadu ta'e yakka raawwate san ammoo fuudhee sirratti dhoobaa jechuudha situ gocha kana raawwate jechuudha amma abbootii gadaa maasanuu abbootii magadaa san Taayyee Dandaafaan ajjeesuu maaliin beeyna warrummaan amma tiim Talaqaafaan rashanuu maaliin beeyna tiimii amma isaan ololatti oofanii saamicha okay dhugaadhaa haqa ifa jiruu Shimallis Abdiisaa gaafa gara aangootti dhufu tiim lammaattiin dhahuudhaaf Abiyyi fidate jechuudha gaafa tiimii kana Abiyyi fidatu ammoo tiimiin kun ammoo akka gandaatiin wal ijaaranii zarafa saamicha irratti bobba'an jechuudha saamicha impoortii fi ekspoortii takka jedha saamicha simintoo saamicha sukkaaraa saamicha zayitaa saamicha kotorbandii hargiisaa fi kara Jibuutiin seenuu fi saamicha lafaa fi saamicha sibiilota garagara biyya alaarraa galchuu irratti uummata bobba'e jechuudha qaama kana keessa warri tombolaa lammiidhaaf jedhu
mallaqa saba kenna ummata kenna miliyoona meeqa zarafes qaama kana keessa jira qaama Shimallis fa'aa wajjin jechuudha. Qaamni kun ammoo akka waan kana zarafuu fi daldala irratti bobba'uuf artistirra hanga atleetii daasboorarraa hanga kaadree hanga kaabinee hanga angoota OPDO keessa jiran hundatti caasaadhaan wal ijaaranii saamicha Oromiyaa hodhuu Oromiyaa elmuu qabeenya zarafan biyya alatti baasuu daldala doolaaraa black market yaa ta'uuti ammallee mallaqa forjidii keenyatti hojjisiisuudhaan naannoo Somaalitti hojjisiisuudhaan biyya keessa bittinneessuudhaan warra hattummaa fi saamicha irratti bobba'e jechuudha. Qaamni lachuu waan kana keessa akka harka qabu dhibbaan dhibbatti uummanni keenya beekuu fi hubachuudha qabdanii jechuudha. Kanaaf qaamni kun amma sababa hattuun lama yoo wal lola hattuun lama maal irratti wal lola maal irra wal dhaba waan hatarra wal lola waan saamicharra wal lola waan wal saaman irratti wal dhaban malee dhimmi isaan lachuu qulqulluu godhu tokko illee jiru. Taayyee danda'a lafa Oromiyaa zarafee jira. Artistii caalaa bultumee bashiyoች ነው ኩማተሞታ ዘርፈን ፈይሳ ለሊሳ ባውቴ ወራ ሲሚንቶ ካምፓኒ ጉርጉዳ መቃጀራት ታኒ ጀቲ ብሪ አካውንቲ ጀራ ታኒ ያጀሙ ማቆፋ ብሪ ሚሊዮን አፍርተን ሸንተምኒ አካውንቲ ሳንቲ ገሉፍ ጀቹ ቃምኒ ኩን ሁንዲ ቃመ ወል ኢጃሬ ብራኑ ለንጁ ሰለው ከፍለተን ታተን ብራኑ ለንጁ ሶፋለን ወር ፕራይሚዲያ ቀበን ኩን ሁንዲሲ ወራ አራ ሳሚቸረ በበኤ ሳሚቸ ከሰት ኦፍ ዳጋቴ ኦፍ ኢራንፈቴ waan zalaalam mootii ta'ee mootummaa ta'ee yookaan ammoo saamicha kana akka laga abbayyaa nirraancitu ittuma fufa jedhee keessatti tazaffaqee of dagate jechuudha. Amma qaamni kun saamicharra bobba'ee jira. Qaama kanatu siyaasa Oromiyaa irratti taphachaa jira jechuudha. Amma qaama kana maaloo tuqsiisanii qaama kana ragaa hedduutti guuratanii qaama kana dhahee aangoo fudhachuudhaaf guruppii ol ijaaree jira. Guruppii warra Taayyee Dandaafaa. Taayyee Dandaafaallee talaqa fallee yoo kataan taatan inda Jaafar Ali balaachoo ምናምን balaachoo warra har'a daasboora biyya alaa kanaatti galee isaa wajjin kaadree fi kaabineen qaamni caasaan isaanillee hanna keessaa hanna jimaa keessaa hanna sukkaaraa hanna simintoo hanna impoortii ekspoortii hanna sibiila adda addaa biyya alaarraa galchuu haa ta'uuti waan hedduu keessaa hanna doolaara keessaa warra harka qabu hundi isii jechuudha. Okay amma hanna irratti walii galan waan wal dhaban irratti wal lolan waan wal dhaban irratti yeroo wal lolan lubbuu ilmaan Oromootiin shira taphatan qumaara taphatanii jechuudha. Gaafa ammoo qumaara taphatan kana ragaa walitti guuranii sassaabbatanii dhufan waan isaan miidiyaa taasisan dubbichi keessa kaate mootummaan quba qabamoo hin qabu. Kan akkasuma na qabaddaa. Tokko Shimallis Abdiisaa faan tiim lammaa dhoof dhufan dhumate game over yeroon isaanii waan dhumateef amma maaliif tiim Shimallis faa rukutuun barbaachise? Tiimii Shimallis Abdiisaa faa maaliif dhahamuu barbaachise? Gilxi waan ifa jirtu takka isinitti baragaa bareecha jechuudha. Amma abiyyi yeroodhaaf itti fayyadame maaloo tuqsiise nama tokko akka kitaabota isaa keessatti hedduu keessatti barreessatti abiyyi maal jedha nama tokko yoo dha'uu barbaadde yookaan rukutuuf foqqolchuu yoo barbaadde maaloo tuqsiista maaloo tuqsiistu waan inni hawwisan waan inni barbaadu saniif balbala itti cuftu balbala bantaaf jedhe jala keetta jedhe gaafi inni nyaatee hodhee jedhe ragaa wajjin qabda ammoo to'annoo jala ooltaa takka ammoo waan inni siin jedhe san godhuu qofa rashanuu ajjeesu buqqisu saamsisu eenyummaa kee jijjiirachuu amantaa kee jijjiiradhuu sin jedhanillee amantaa kee akka jijjiirattuuf balbala banuu fi qabda malee itti cufuu qabdu ka jedhe Abiyyi Ahmad miti ka jedhe. Amma Abiyyi jara tana maaloo tuqsiise jarri achi keessa of dagatan irraanfatan amma tiimiin kun yeroon isaanii dhumatee jira. Amma Takkala Uumaa Shimallis Abdiisaa dhahamuu qaban kana Daani'el Kibrettu lafa kaa'e kana Abiyyi Ahmad lafa kaa'e amma maaltu barbaachisa? Biyyummaa waliigaltee biyyoolessaa propaganda jedhuun qophaa'a waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti mariin adda addaan gaggeeffama keeyyatoonni seera biyyattiidhaan ni fooyya'anii haalli jireenya Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Federaalizimii saddanneessaa ta'amoo ji'oogiraafikaalii ta'amoo የዜግነት ፖለቲካ ta'amoo kanarra walii galan የዜግነት ፖለቲካ leen hin ta'u jedhan ammallee naashinaalitii leen hin ta'u jedhan ji'oogiraafikaalii godhuuf deeman jechuudha. Gaaf ji'oogiraafikaal godhan kana Oromiyaan adda hiramtii incicciramtii wanni Oromiyaa jedhu ni badaa jechuudha. Nama waan kana hojiirra oolchuu danda'u qaama xiqqoolleta uummata biratti of jaalachiisee dhufuu danda'u fidatanii jechuudha. Dantaa rukutamuu isaanii irraan qaban jechuudha. Amma maal godhan warri sun isin saamee jira isin hatee jira jedhanii uummata Oromootti kijibanii barbaadan to'annoo jala oolchanii hidhanii kaan ammoo dhiifama godhanii fi ka hidhanii isiniif dalagaa jirraa isiniif hojjechaa jirraa dhugaan keessan kana isin zarrafaa jiranii isin rashanaa jiranii barra
karaa harka duubaatiin kana shalaa kasaamaa jiru hundi sii tokko bara. Siin jedhan haga tokko propoogaandaadhaaf itti si bitatan nama siif yaadu fakkaatanii warra si yaadu siif fidan jechuudha. Gaafa kana eenyu dhufa Biraanuu Leenjisoo dhufa jechuudha. Biraanuu Leenjisoo dhufee maal siin jedha Oromiyaa bitfars dantaa yaadallam siin jedha alaabaa lummuxxii qabatee dhufee Oromiyaa yoo diigamte Oromiyaa yoo bittinnoote akka barbaade abbaan barbaade akka fedhetti yoo ciree kamulchu taate dantaa kiyyaa miti homaa nan galchuu warra jedhutu sii dhufaa jechuudha. Warri kun warra waa bocolatu warra waa zarafu kan garaafiitiif jiraatu dantaa isaa warra guuttatu guruppii kanatu jira jechuudha. Amma Abiyyitu Oromiyaa irratti qumaara taphachaa jira. Amma Shimallis Abdiisaa fa'aa dha'uu perfect jara sararamanii jiran. Okay, Abiyyi Ahmad amma eenyuun dha'a? Ishoo kun boshoknu qoreedhaan Oromoodhaan lafee arbaa lafee sattamaa waliin dha'anii jechuudha. Dhumate guruppii maa lama uummataa waliin dha'a waliin qoraasaa guruppii lamii kanaan Oromiyaa shororkeessee akka fedhe bulchaa jechuudha. Amma hati qaattuu guddattuu Shimallis faan takkalaa minaamin jiraami jire warra dhalattoota naannoo Ambootii fi naannoo ishii ummata Amboo yoo itti kaasan yoo ummanni Amboo illee natti kaa jedhee yoo waa sodaatuuf asiin durallee salphatee Abiyyi Amboorraa helikooftanii dhangaleen beeytanii hundi keessanii beeytan. Abiyyiin salphisanii gama duubaatiin helikooftaniidhaan bahee baqatee ture arrabsanii huccuurraa baasanii huccuurraa mulqanii jechuun ummanni Amboo gootummaa qaba. Har'a ammoo yoo isaan kun tuqamu taate ummanni Amboo ficcila ummata isaanii natti kaasuu danda'an. Gaafa ammoo ummanni kun achii ka'ee dhooyinsa biratu dhoo'aa dhooyinsi kun ammoo Oromiyaa waliin gaa sodaatu jira jechuudha. Amma kana keessa Abiyyi akka harka naqate of beeksisuu qabu jechuudha. Harka saala kaayee asiin talakaa ergaa asiin kaan ergaa achiin kaan ergaa propoogaandaa isaanii oofatanii daraa wal godhanii jechuudha. Amma waan irra walii galame tokko jira. Jaalatanii jibbitanii. Amma dubbii teenna lola eegalanii lola eegalan ammoo guyyaa lama keessatti Jaafar Liifaalleen barreessaa jiran viidiyoo qabna ragaa qabna suuraa qabna dokumentii qabna hundi isii hattuudha zaraafiidha leebadha jedhanii amma ammoo keessootti dubbii keenya fixannee jirra jedhan. Ilmaan Oromoo rashanuu irratti walii galanii ilmaan Oromootii fi saamicha Oromoo irratti geggeessuu irratti walii mallatteessanii warri saamicha raawwate ragaa qabna jedhanii viidiyoo qabna jedhanii miti baankii akkaawuntii jara qabna jedhanii miti dokumentoota jiraanii hintu qabanii jechuudha. Warri zarafe warri ati warri saame warri ummata Oromoo hodhee ummata Oromoo fixe warri akkuma taayee danda'aa si barreessine gadda maqaa meeshaa waraanaa binna jedhu maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin haati Oromoo miskiina waan nyaattu hin qabne ka gabaatti shunkurtii gurgurattu irraa mallaqa zarafaa ba'an takka takka taayee danda'aa gada baxxasee biyya hin beekan ragaa dhugaati kun namni hin beekne jira kana manarra deemaa mallaqa fidaa ilmoo teessan fidaa jedhanii ummata hagam takka akka dararaa fi ummata miidhaa turan hin beeynamu hin beeyne walumaan beeynaami waan zarafee meeshaan hunda ammoo odoo mootummaa federaalaatii fi naannootii fi galiin godhin mallaqa kiisa jiraatti xiqqeetanii jechuudha. Mallaqa ilmaan yataamaa mallaqa ilmaan miskiinanii mallaqa gartee qotee bulaa rakkataa Oromootii fi dhukkubsataa Oromoo hunda walitti qabatanii Oromiyaa saaman Oromoo hodhan Oromoo ummata Oromoo qullaa dhaaban jechuudha. Hattoota kanatu har'a ummata Oromoo irratti bobba'ee jira jechuudha. Hattoota kanatu har'a ammoo waan walii galan sun bakka guddaa waan isaan geessuuf waan beekaniif dubbii tana yeroodhaaf qabbaneessa ajaja jedhutu dhufe jechuudha. Kanaaf har'a jumlaan abbootii gadaa Oromoo ajjeefaman amaname jechuudha. Amanan mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'ee fi qaamni shanee jedhan yookiin qaamni biraa ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Oromoo keessa akka harka hin qabne ragaa sii baan jechuudha. Oromoodha dhagaye. Haacaalullee ka ajjeese jira tana. Akkuma abbootii gadaa ajjeesan kanatti haacaalullee ajjeesanii miidiyaarra dhufanii shanetti dubbii qaban. Haacaalullee ka ajjeese bulchiinsa Shimallis Abdiisaatii fi bulchiinsa Abiyyi Ahmaddu Haacaaluu ajjeese. Haacaaluu mi'ate. Abiyyi dubbii abbootii gadaatiin qumaara taphachuu maaliif barbaachise kagaaf Haacaaluu okay kanallee isinii maammallaqa ammallee amma kagaaf Haacaaluu hundeessaa yeroon ajjeefamu Haacaaluun maaliif ajjeesuun barbaachise arrallee isinitti mee jira lala ammallee irra deebi'ee isinitti madagaa Haacaaluun gaafa ajjeefamu Jaawartu dhama Baqqala Garbatu dhama gaafa Haacaaluun duu ummanni Oromoo akka fincilu ni beekama hayyoottan Oromoo akka du'aa Haacaaluu irraa nafne ni beekama achi keessa hokkora kaasu wanni hunduu diraamaan dalagamee qindeeffamee ta'e jedhamee itti yaadamee
dalagame jechuudha. Haacaaluu ajjeesan. Ofii Haacaaluu ajjeesanii laal kasiin jedhanii qumaara taphachoota barbaaddu sababa kana malee akkam goota yaala jechaa jawarra godhan hinduutu rabbi jedhanii diti. OMN cufuudhaaf broadcasting Itoophiyaa dajanee guutamaa fa'aa gaafadha. Xalayaa gizee meeqa irra barreessan. Gizee meeqa propaganda follow OMN irra oofan. OMN sagalee uummata sabaaf sablammootaa ta'ee dhugaadhaan dimokiraasii fi wareegama qaalii jijjiirama wareegama qaalii ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo fidde sun akka milkaa'uu fi biyya san keessatti dimokiraasii fi walqixxummaan akka dhufuuf sagalee qimaanta Agaaw Sidaama Walaayitaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda ta'ee miidiyaa mootummaa caala biyyattii keessatti dhaggeettii fi fudhatama waan argateef miidiyaan kun miidiyaa mootora qabsoo bilisummaa uummata Oromoo waan ta'eef har'a miidiyaa san irratti broadcasting biyyattii cufuudhaaf xalayaa gizee meeqatti barreesse ragaa qaban cufuu hin danda'an mana murtiiloo dhiyeeffatan dhoggama jechuudha. Kanaaf maal godhuudha qaban? Jawarfaan hidhamuudhaaf hayyoottan Oromoo hidhuudhaaf Haacaaluu ajjeesan. Akkuma amma abbootii gadaa ajjeesanii rashananii isintu rashanee koottaa. Oromoodhaaf yaadaniiti miti barka dokumentii abbootii gadaa mootummaa ajjeesuudhaaf gabbaasan. Maaliif ittiin warra kaleessa waa hataa ture balbala bananiif isin hin jenne kareef tan abiyyi balbala banaa fi agenni morma galfatu jedhisan. Hattoota tanniin achirraa kaasanii ofii isaaniitti aangoo qabachuudhaaf. Gaafa ammoo warra dheebuu aangoo qabu kana abiyyitti kenne waan barbaachisu waan isii barbaadan hojiirra oolchuu fi danda'a. Oromiyaan diigaa ji'oogiraafii godhaa naaman zeegina poolitikaa waan barbaade ittiin yaasoo xilubbatan. Jarri kunillee iftaan ni dhawaman jechuudha. Warra barbaadu warra ofii isaatiif ta'uuf fidataa jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa Oromootiin qumaarri taphatame. Ajajni kan kenname abiyyi irraati kan amana. Abbootii gadaa jumlaan ajjeesaa ajaji kennan. Gaafa du'an dokumentii waliin qabanii ammoo guruppii sanitti maxxansanii guruppii sanitti dhoofta jechuudha. Itti argata jechuudha lafarraa. Ofuma keetti qumaara taphatta. Haacaaluu ajjeesan OMN cufuuf. Haacaaluu nyaatan Jawaarii fi Baqqala Garbaa hidhuuf. Qaroo uummata Oromoo jaamsuudhaaf qaroo kenna jaamsanii sarraa mootan jechuudha. Qaama hokkora tokko keessa hin jirre. Haacaaluun du'e nageenya ture magaalaa Finfinnee keessa guyyaa takka daqiiqaa takka keessatti badii tokko malee hayyoottan Oromoodhaa jumlaadhaan fuudhanii hidhanii jechuudha. Haacaaluu ajjeese qaama amma abbootii gadaa Oromoo karrayyuu jumlaadhaan rashanii ajjeese jechuudha. Okay, abbootii gadaa Oromoo karrayyuu karashanan rashanan duugaa sanyii irra raawwatan gocha shukanneessaa gara jabina irra raawwatan hammeenya takkan alatti obboleessa kee abbaa gadaa abbaa ummata abbaa sabaa irratti gocha gara jabinaa raawwatan. Erga gocha gara jabinaa kana raawwatanii jumlaadhaan isaan fixanii warra isaanirraa hafee hoo har'a bakka jiran beeytanii mana hidhaa mojoo jiran adaamaa jiran siin jechuu danda'a. Bakka isaan geessanoo beeytanii amaaluun hundummuu addabaabaa irratti kaajjeeseennu mootummaa kanaa miti. Booranatti ijoollee qeerroo dargaggoota wata keessa hin jirre maqaa shaneetiin kijiba maqaa kijibaatti kan maxxansan mana hidhaa keessaa ilmaan Oromoo meeqatu bahee rashanamaa jira. Meeqa waraabessi nyaachaa jira. Meeqa waraabessi nyaachaa jira. Meeqatu ijoollee xixiqqishuun ganna 13-14 Jimma keessatti jumlaadhaan hidhaa keessaa baafamanii hin ajjeefamne. Kaajjeese poolisii mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa magalaani. Dheengadda Wallagga keessatti dargaggoota mana hidhaa keessaa baasee karashanaa jiru eenyu? Shaambuutti Dambidoolotti iddoo garagaraatti mootummaa kanaami badhaanii asin jettaniimi warra Oromiyaa hodhee Oromiyaa jumlaadhaan gurgurate hattoonni waan hatanirra wal dhaban malee wal dhabdee takka qaban. Wal dhabdeen isaan jidduu jiru wal dhabdee aangooti bolola aangooti. Inni lammataa ammoo waan hatanirratti wal dhaban wal lolan. Taayyaa faallee viillaa qaban bamileen allaachuu. Maqaa adaadaa isaatiin lafa meeqa gurgurate. Maqaa eessummaa abbeerota isaatiin baankii keessaa akkaawuntii keessaa meeqa qaba. Mana meeqa qaba. Viillaa meeqa qaba. Maallaqa biyya alatti baasaa jiranoo beektanii. Biyya keessaa maallaqa baasaa jiran beektanii. Maqaa daldala jimaatiin jedhuun maqaa import export jedhu illisii bananii baankiidha. Naashinaal baankii, Nigdi baankii, Oromiyaa baankii keessatti kooperaatiivii baankii keessatti illisii bananii doolaara maallaqa alabbaa hin deebi'u biyyatti maallaqni sun beektanii.
kana beekani waan meeqaatam biyya keenya hodhaa jiran nu zarafaa jiran gareen kun garee shiftaa garee hanarra bobba'e garee oromummaaf oromiyaa jumlaan gurgurate garee gocha waraanaa yakka waraanaa oromoo irratti raawwachaa jiru gocha duguggaa sanyii oromoo irratti raawwachaa jiru gocha gartee hammeenyaa fi yakka waar kiraayim isa jennuun gurguddaa kan oromoo irratti raawwachaa jiru mootummaa badhaadhina isin jettan kan naannoo oromiyaa bulchaa jiru kan akka ta'e isaanuu ofii isaaniitti amananii jiran. Kabbee kabbitoo namni hin beekne hin jirtan artist kabbee kabbitoo koomediyaanii abbaa isaa keedhaa baasee ajjeese mootummaa to'annoo jala jira mana hidhaa keessa jira nama meeqa mana hidhaatii baasanii ajjeesan odoo waan fedhe ta'e odoo waan fedhe balleesse namni to'annoo seeraa jala oole akka tajjafamu argatanii hiirraa shanamaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo yaa saba kiyya yaa ummata Oromoo burjaajii xixiqqishuu gaafa meeshaan utabannu kana keessa baa of taa gaafa of taate sirna kana ofirraa buqqisuu dandeetta. Sirna kana fonqolchitu malee haga abiyyii fi hattoonni kun jirtu biyya san irratti nageenya argadhee imimmaan narraa qorree nagayaan bobba'ee qotadhee bocadhee daldaladhee gala jettee jari never ever haga gareen shiftaan kun jiru garee shiftaa jedhaman garee hattuu saamtuu kun haga jirtu oromiyaan nagaan argattu Itoophiyaan nagaan argattu oromoo fallatti qabdu qabsoodhaan qofa bilisummaa kee argachuu dandeetta irra dibaan siin barbaachisu as biratti waa tokko jechuu barbaada waa'ee dhimma waliigaltee biyyoolessaatti osoo hin seenne burjaajii siyaasaa kaadireen ummata keenya keessa oofaa jirtu baay'een gadda qabsoon oromoo qabsoon ummata miliyoona 60 sadarkaa kanatti xiqqaattee mataa fi miila qabdu bar qabsoon oromoo amma mataa fi miila qabdi abbaa argate gara argamichiira abbaa argate gara fedhee oofa abbaa barbaadetu meeshaa tokko propaganda tokko fuudhee kenna atillee san fuutee wajjin hafarsita jechuudha. Kallattii amma laal dooniin takka wata deemtu bara GPS dhaan deemtini bahara gubbaa wata deemtu baafiidhiya kaabaa fi kibban beektu bahara gubbaatti gaarri sitti mul'atu hin jiru kallattii natti beektu hin jiru kompaasiidhaan deemte GPS dhaan yoo kompaasiin si jalaa bade ammoo gara deemtu beektu yoo Itaalii deema jette Afgaanistaan deetta Afgaanistaan itti fagarte jechuudha. Afgaanistaan deema jette Raashaa fatti fagarte jechuudha. Ameerikaa fadha Kanadaa qabsoon teenya akkas taate Oromoo likki dhugaa walitti hin deemna malee wal sobaa kijibaa deemuun nu barbaachisu neefa eefartan na qabadda. Burjaajii meeshaa keessaa baha yaada hiruu dhaaba yaada bibittinneessu asii minaama marre dhaaba hin jiru. Abbaan fedheedhaa keessaa baasellee kasi bilisuu sun jiru kana qabadhu. Hayyoota kee kamana hidhaa keessa jirtu dangada sikkinaniya hayyoonni hiikamoo jedhanii propaganda xiqqaa guddaan Oromoo walharkaa fuudhee hafarse. Haga abiyyii fi sirni kun jiru hayyoonni kee hin bahanii jari abadan hayyoonni Oromoo na hidhaa bahanii jari hidhaa ni bahan bahu malan hidhaadha as biratti beeki hidhaa caaltu seenanii gaafachi bahanii illee qabadda. Hayyoonni Oromoo Jawaar Mammaffaan Baqqala Garbaafaan gammachuu ayyaanaafaan gaafa hidhaadhaa bahan kuneel gammachuu ayyaanaafaan jaal Abdii Raggaasaafaan hidhaa qilixoof qallittii caalu seenanii jechuudha akka jaal Daawud Ibsaatti haga abiyyi jiru haga Daani'el Kibrat jiru haga Taayyee Danda'aafaa jiran haga Tanakaanfaan jiran aangoo gubbaa Jawaar Mammaffaan Baqqala Garbaa fi hayyoota keenya hidhaa keessa jiran hidhaa keessaa bahanii saba isaanii fi ummata isaanii ijaaruu ummata isaanii wajjin marii geggeessuu yaada isaanii miidiyaa fedhan irratti ifaa fi bilisaan barreessuu dubbachuu hin danda'an na amana never ever osoo demokraasiin akka Ameerikaa Itoophiyaa dhufe hin danda'anii kana jala sararraa uftima Oromoo isitti ma jira malee irra deebi'ee mootummaan kun aga jiru hayyoonni kee yoo sii bahanillee wama takka sii fiduu hin danda'an. Mootummaan kun mootummaa addunyaa irra hin jirre faashistii naazii irraa dhumaati mootummaan kun. Mootummaa gara jabinaan garaa jabaatu akkana addunyaa gubbaan jiru. Takka Oromootti illee garaa jabaate. Abadan never ever biyya Itoophiyaatti mootummaan akkana garaa jabaate birmadummaa biyyattii gurgurate lammii biyyattii gurgurate diinagdee biyyattiidhaan daaraa nyaachise biyyattii nagee dhoogge
dhiiga ummataa gannaqee biyya kan baranne barnoota dhoggee daldalatan akkan daldala dhoggee qaala'insa jireenyaa dabalee hiyyeessa hiyyeessaa nagaaf jireenya dhoggee bara. Har'a nama ala jiru irra bara nama hoti qattaa guddattu mootummaa hidhaa jiru tarra konfidensii qabayyu yoo hidhaa keessaa bahee du'ellee mootummaan naajjeesee hin beekama bara maqaa daataa qaban ka ala jiru mana hidhaa kana akkamitti taaseeru ka jedhee hawwumeeqa jira. Aluma keessa deemu sodaatee du'aaf qaama naajjeesu hin beeku inni naajjeesa inni akka naajjeesu hin beeku ka jedhu miqatu jira. Kanaaf mootummaan kun sirni kun haga jiru gaafiin keessa hin deebi'u ummanni hayyoottan keedhaadhaa yoo baanillee hidhaa biraa akka seenan amanan biyyarraallee kan baane inni dhaman eevar biyyarraa ba'uun hin jiru. Kanaaf mootummaa kana propagaandaa holola hayyoonni kennan baanii iftaan baanii torban irraa baanii ji'arraa maarree kana ummanni Oromoo dhiisee yaada hiruu dhiisee qabsoo ta'e Oromoo ija dhabdee ija bar qabsoon Oromoo meeqa ija dhabdeera kallattii deemtu hin beeku bara dhugaa walitti himna dhugaa walitti himna kallattii kam deemaa jirti yoo kara jaalmarroo tokkicha san taate malee qabsoo hidhannooti noo taate malee. Kanaaf ummanni keenya moor maal godhuu qaba wanni nuti irratti xiyyeeffannu wanti nu godhuu dandeenyu tokko waan gochuu dandeenyu qofa wanni gochuu dandeenyu fi wanni nuti amma harkaa qabnu qawwee afaan qawweetiin sirna abiyyi kuffisnee mootummaa nuu ta'u jaarrannee hayyoota keenya hidharraa baafachuu dandeenya ka jedhu irratti ummanni keenya walii galuu qabna jechuudha akkasuma neegaa takka. Ummanni keenya walii galuu danda'uu qaba jechuudha. Yaada hiruu dhaabaa holola propagaandaa kijibaallee afarsuu dhaabaa. Dhugaa bilisummaa barbaadda dhugaan hayyoota kee hiikkachuu barbaadda hayyoota kee kadhaadhaan inni hiikkattu qabsoodhaan qofa hiikkatta obboleessoo alasitti ba'a. Gaafa zamana Ihaadiga Baqqala Garbaa fa'aa Maraaraa faayidaa turan warra har'a ajjecha hayyoota keenya barbaadullee haa ta'uti. Andargaachoo Tsiggeefaa gaafa hidhaa keessa turan kadhaadhaan miti ka hidhaa keessa ba'an hayyoonni keenya Baqqala Garbaa fa'aa Maraaraa fa'aa qabsoodhaan hidhaa keessa ba'an. Hayyoottan keetillee kadhaadhaa fi propagaandaa osoo hin taane hidhaa keessa baafattu qabsoo hadhooytu geggeessuu qofaan hayyoota kee hidharraa baafachuu dandeetta. Har'a sii kan borillee ammallee gaafa filannoo haa ta'uti yaajaan wayii tokko dhufe fuudhanii jumlaadhaan ammallee itti siiraran sii gadhiisan itti siiraran sii gadhiisan firii ikalee jinni jettee ijaa oolta. Kanaaf furmaanni jiru qabsoodha. Qabsoon jirtu ammoo qabsoo takkittidha qabsoon karaa afaan qawweetiin jechuudha. Qabsoo mootummaan kun abaddan mootummaan kun akkanatti angollee siin gadhiisu. Mootummaa kufuudhaaf qarqara jiru kana ummanni Oromoo xiyyeeffannoo keessan gara qabsoo hidhannoo godhaatii jara hayyoota keessanillee baafadhaa bilisummaa keessanillee saffisiisaa furmaatas akkasitti malee hin aggattuu ajjechaa jumlaatiif. Haga biyyii fi bilisiginnaan badhaadhinni naannoo Oromiyaa jirtu attoonni mootummoonni shiftaan kun akka jiran ajjechaan saamichi jumlaa kun hundi isaa itti fufa kontinees hin dhaabatu naa beeka kan akkasiin naa qabadda. Propagaandaa xixiqqishuu meeshaa keessaa fi burjaajii keessaa baha yaada hiruu dhiisaa yaada walii qabadhaa gara tokkotti luccaa qabsoon gara tokkotti luccuufni tatuun wata miila qaban garas deemtu tamataa qaban garas deemtu never ever galmallee hin jettu. Bu'aatuma oolla jechuudha bu'aatuma oolla waggaa 20 bu'aatuma oolla kana qabsoon yetamaa taanee bara yetamaa abbaan orruu keessaa deeme jaldeessatti akka barbaadetti nyaatami itti taphata jedhanii akkas tana jechuudha. Burjaajii keessaa uummanni Oromoo bahee waan abbaan arge yaada isaa fidee Facebook irra maxxansee tokko maxxansaa hundi walirraa fuudhaa baan torban irraa kun yaa rabbi dhugaa godhe yaa rabbi maal qabsoodhaan malee hin baanii yoo baanillee hidhaa biraa seenanii sitti maa jira irra deebiin kan agas jedha. Inni qabxii kiyya kadhumaa waa'ee komishinii hundeeffama waliigaltee biyyoolessaa quba qabdanii hin qabdan quba qabdan dhugaa dubbachuuf namni quba qabu hin jiru. Oromoon siyaasarraa fagaatee jira. Dhimma dantaasarraa fagaatee jira. Wama xiqqishuu dubbiseetuma dhiisuu yookaan ammoo nuti quba xiqqisee xiyyeeffadhaa dhaggeeffadhaa. Maaliif deeman jedhaatii ilaalaa xiinxalaa hubadhaa qayyabadhaa yaada obboleeyyan keessaniif sheer godhaa. Manni marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaan Itoophiyaa hundeeffama
komishinii waliigaltee biyyoolessaa hundeessuu irratti sagalee guutuudhaan paarlaamaan Itoophiyaa raggaasise. Gaafa paarlaamaan waliigalteen biyyoolessaa kun mariidhaaf dhiyaatu mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa yaadota hedduutu ka'e. Quba qabdaa? Yaadota ka'an irratti maal fa'aa dubbatan beektaa? Yaadota ka'an irratti waliigaltee biyyoolessaa kana keessa qaamni TDF jedhamu yookaan TPLF jedhamuu fi qaamni waraana bilisummaa Oromoo WBO Oromoo Liberation Army jedhamu akka hin seenne keessa marii kana keessa paarlaamaan guutuun irra walii galame jala sararame mirkanaa jechuudha. Sagalee guutuudhaan ragga'e jechuudha. Sabbarii ofitti marii biyyoolessaa wanni jedhamu Itoophiyaa keessa hin jiru. Oromoo keessa hin jiru. Oromoon hin ilaallatu. Waliigaltee biyyoolessaa kana maaliif qopheessuun barbaachise? Faayidaan isaa hoo eenyuuf? Dhugatti uummata Itoophiyaatiif yaadanii barbaadaniiti moo dantaa siyaasaa isaanii itti gaggeeffachuuf laalama. Tokko Abiyyi waliigaltee biyyoolessaa kana kan hundeesse mootummaadha. Sila kan hundeessuu qabu jennu mana marii bakka bu'oota uummataa legislaatiif eksekuutiif judisharii. Kun hundi qaama silaadha mootummaarraa bilisa ta'ee qaama siviilii biyyattii fi seera biyyattii tiksee gaggeessu jechuudha. Qaamonni kunniin wal gaanii hundeessan gaafa komishinii kun hundaa'uuf dhaabbatu qaama dhimmi biyyattii Itoophiyaa na ilaallata jedhu kan hidhatee gaara jiru kan hidhaa keessa jiru daasbooraa biyya alaa jiru hayyuu siyaasaa beekaa paartiiwwan mormitootaaf qaama mootummaa keessas jiru haa ta'u hundi isaa keessatti hirmaate komishinii waan kana gaggeessu qaama walaba ta'een yoo danda'ame komishinii gamtaa Afrikaarraa ofitti dabalanii yoo danda'ame komishinii gamtaa Awurooppaarraa Yuunaayitid Neeshiniirraa miseensota adda addaa ofitti dabalaniiti waliigaltee biyyoolessaa isa dhugaa isa haqaa gaggeessan. Abiyyi garuu kana godhuudhaaf qophii fi fedhiillee qabu. Itoophiyaa keessatti hin jiru nagaa labsuun. Distagina irraa hubadhaa. Distaginaan nagaa labseetiin kan dhufee miidiyaa irratti ammallee deebi'ee boo'ee jechuudha. Boo'ee biyyattii guutuu dhiifama gaafate jechuudha. Abiyyi Ahmad propagaandaa tokko dalagachuuf deema ammallee. Namichi kun marata. Isinitti himee jira. Waliigaltee biyyoolessaa gaggeessin fedhii Ameerikaati. Fedhii gamtaa Awurooppaa mootummoota addunyaati. Mootummaa addunyaa sobuudhaaf waan kana qindeesse. Olaantummaadhaan waliigaltee biyyoolessaa kan hogganu mootummaadha. Kan muree murteessu mootummaadha. Kan abbaa barbaade qaama fedhe keessatti hirmaachisu mootummaadha. Dhumate kana achi wanti takkan jiru. Kana jechuun maali? Mootummatu waliigaltee biyyoolessaa qopheessa. Isatu qaama barbaade irratti yaammata. Isatu gara barbaadetti oofate jechuudha. Akkanatti furmaannii fi nageenyi illee biyyattii Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u never ever. Hin ta'u hin danda'amu jechuudha. Gaafa jarri kun addi bilisummaa Oromootii fi olaanfaan akka irratti hirmaanne jala sararamee maqaan jaraa barraa'ee maaliif achirra taa'e? Addi bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaadhaan himatamee jira seera konstitushinii Itoophiyaatti. TDF illee yookaan TPLF illee konstitushinii Itoophiyaatti maqaa shororkeessaatiin galmaa'ee jira. Isaan kan hirmaachisuuf jalqaba paarlaamaan ammallee karaa walitti qabamee raqiqa wajiin dhiyaatee seera fooyyeffamuu qaba jedhanii seera biyyattii fooyyessanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo shanee jedhanii kana keessaa haquu seera biyyattii keessaa nageenya biyyattiitiif manaamin propagaandaa jiraa waliigaltee biyyoolessaa manaamin kana kanaaf namuu qaamni hidhatee jirullee ka hidhaa jirullee ka ala jirullee ka keessa jirullee hunduu akka walitti dhiyaatee walitti dhufee biyya tanaaf nageenya waaraa fi furmaata fiduuf manaamin keeyyata raqiqa waajii akkana paragraafii guyyaa akkana paarlaamaadhaaf dhiyeessee jira muummichi ministeera biyyisii dubbisaa paarlaamaan harka baasuu bicha yoo keessaa haqan malee waliigaltee biyyoolessaa irratti hirmaachuu hin danda'an. Shororkeessaa wajjin akkamitti teettee tadaraaddarta. Jalqaba san kaasuu achi booda ammoo dhuftee wajjin haasofta malee wajjin mari'atta malee hin dandeettu. Kanaaf maal godhanii qaamni kunniin lachuu akka hin hirmaanne paarlaamaan maqaan jaraachi irra barreeffamee jira. Garuu yeroo kana jennullee beeka. Addi bilisummaa Daawud Ibsaatii fi warri karaa nagaatiin socho'an kaafolleen Oromoo Federaal Koongiresiin akka waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti hin hirmaanneef jala sararamee beekamee jira. Hin beekne hubadhe anatu hubate. Gaafa waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamuu jennu kana hayyootaan Oromoo hooggantoonni meetu Maraaraan eessa jira? Baqqalaa Garbaa eessa jira? Jawaar Mohaammed eessa jira? Hamza Boronaa eessa jira? Dandoo Dibsaa eessa jira? Koloneel Gammachuu Ayyaanaa eessa jira? Jalabdii Raggaasaa eessa jira? Isaan kana hunda hiikanii
dhugumatti walii galtee biyyoolessaa kijiballee haa ta'u hin godhanii san gaafii isinumaa dhiisa. Abiyyi maaliif kana gochuu barbaade? Fedhii fi hawwiin Abiyyi hoo maali? Hawwiin warra biltsiginnaa Daani'eel Kibret fa'aa maali? Okay. Hawwiin isaanii adda bilisummaa Oromoo hiltan fidatan. Oromoo irraa bakka bu'ee Oromoo Liberation OLF jedhanii yoo barbaadan kaafollee Oromoo Liberation Army makanayyuu forjidii jalgollicha dheengeefaa fi namoota horii walitti qabanii maqaa olaatiin yoo barbaadan keessatti hirmaadha jedhaniin hin farramanii attendaasii hin farramtaan. Attendaasii gadi farraman kanaa fi maqaa olaatiin warra alaagallee kunoo nuti akkana minaan jinni kun maqaa baa'ootiin maqaa kaafootiin forjidii yammatanii fidatanii godhanii attendaasii kana fudhanii White House galchan. Baayiden bir asii gamtaa Awurooppaa fudhanii Beeljeemiin geessan asii fudhanii gamtaa Afrikaa galchan kunoo waliigaltee biyyoolessaa geggeessine jirra koominishinii dhaabne jirra paanaalii kenne jirra bajata isaallee kunoo mootummatu ramadee ikoonomii ministeerirraa bajanni dhufaa fi bajanni kenna kanaa mallaqattiin guurratan mallaqattiin kadhatanii fi araaraa fi xiqqoo rahmata barbaacha rahmata dhiibbaan dippiloomaasii mootummoota addunyaa Abiyyi irra taa'aa jiru akka irraa laafuuf waliigaltee biyyoolessaa osoo ta'e waliigaltee kijibaa biyya sanatti geggeessuudhaaf deema Abiyyi Ahmad tana naa qabadda. Ammoo isinii galee isin hubattanii jirtanii. Waan tokko jala deema dhimma saba keessaniiti, dhimma biyya keessaniiti, dhimma nageenya keetiiti, dhimma obboleessa obboleettii keetiiti, birmadummaa biyya keetiiti. Kanaafuu mootummaan kun waan inni labsu, waan inni baasu takka takkaan jala deemaatii dhaggeeffadhaa jala deemaatii caqasa. Biyyi tun garam deemaa jirti. Nageenyi kenna hoo maal fakkaata? Hayyoonni kenna hoo akkam carraan isaanii reen isaanii hoo maal ta'uu danda'a? Biyyi tennoo carraa fi hegereen Oromiyaa dha'u akkam ta'a? Qabsoon kenna hoo eessa gahe? Qabsoon kenna akkamitti deemaa jira? Bifa akkamiin deemutti jira akkamitti ture? Akkam turre eessarraa kan eessa jenne ammoo garamitti imalaa jira? Ka jedhu kanas jala sararaatii hordofaatii hubadhaatii qayyabadhaa. Kanaaf wanni anammallee irra deebi'ee isiniin jedhu. Mootummaan Abiyyi mootummaa shiftaati. Mootummaan Abiyyi mootummaa biyya Itoophiyaa guddoo san maqaa dur guddoo qabdu san Itoophiyaa jedhamtu san har'a biyya Jibuutii xiqqisuu gadi godhee biyyattii qullaa dhaabee salphise. Nama birmadummaa biyyattiidhaa gurgurate. Sirni kamuu takkaa I think zamana Minilik faayyuu barummanni deemee loleemi. Akkasumayyuu harkaa farmallee siqidhaa deemtee lolteemi. Adawaa maarree dhaqanii gootonni Oromoo lolaniini. Birmadummaan Itoophiyaa takkaa mallas alaan hin dafarsiisne takkaa meetira takka. Dargiin akkas. Garuu kun mootummaa birmadummaa biyyattii kiiloomeetira 60 Suudaanii gurguree kan lafa Eertiraadhaan walii farramee kennee fi baadummee huusat minaamin huusat ganaa balaan xiqqaan rakkoon xiqqaan Itoophiyaan eeggatu. Rakkoon xiqqaan ganaa biyyattii san. Lafa Itoophiyaa guurame Suudaan Itoophiyaan callisteetti mootummaan biraan loo dhufe. Never ever hin jiru. Keertiraan fudhatee intaan ilaan hin jiru. Nama diinagdee biyyattiidhaan laamshissee daaraa godhee biyyattii yataamaa godhe Abiyyi. Nama nageenya biyyattiidhaan dhoggee lammiilee ofirratti mootummaa guyyaa adiidhaan lola labse. Haga Abiyyi dhufe takka Abiyyi sun nagaa argattee hin beektu. Daqiiqaa takka halkan takka. Awwaalcha jumlaa doozariin awwaalamta irra shanamta jumlaa irra shanamta. Jumlaadhaan miliyoonaan buqqaata. Boo'ichaa miti. Gadadoo miti. Qaala'insa jireenya akkasitti ba'aa biraati. Nageenya tasgabboonni jedhamu hin jiru. Import exportiin hin jiru. Investimentii wanni jedhamu hin jiru. Kaampaniileen guutuun Itoophiyaa keessa xaraganii ka'aa jiran. Kaampaniin tokkoota meeshaa jiraa fudhatee deemu. Deeggarda isinii maxxansinee jira. Kaampaniilee Ameerikaa gurguddaan giddugala nigdii keessa Ameerikaan baastee jirti Itoophiyaa. Hundi amma industirii gurguddaa dur yaadika. Haati qaattaa guddattuu bara yaadik biyya guddisee jira. Industirii paarkii Abiyyi kasii ijaare ka Diradawaa ka Bishooftuu jiru ka Hawaasaa jiru akka jirutti pilaanii yaadikitu ijaaree jara ijaare. Jarri ammoo kaampaniilee uffata oomishan kanaa ta'uutii tekstilii waan adda addaa kana Itoophiyaa fidanii biyya saniif carraan hojii dhabdummaa akka hidhatee diinagdeen biyyattii investimentiin akka guddatuuf ture. Garuu Abiyyi hunda isii xaraarragee investimentiin hin jiru hiyyaa'an dalagaa hojii dhabdummaan akkasuma baay'ate waan nyaatu waan dhuguun qabu jireenyi ilma namaa bultii namaa laaqabe. Bultii namaa keessa seene jireenya ilma namaa keessa seene wanni mootummaan kun lammiilee biyyattii irratti hin geessin hin jiru. Seenaa egaa Itoophiyaa Abiyyi jedhamtu miti ilmimmaan namayyuu uumame. Mootummaan akka zaalima Abiyyi lammii ofirratti garaa jabaatee obboleeyyan ofirratti garaa jabaatee siyaasa qumaara taphachuuf jecha nama rashamu.
birmadummaa biyyattii gurguratu. Oppiidiyoo tokkotu dhangaddamaa jedhe beektaa tokkotu dhangaddamaa laan jedhe oppiidiyoon hattuudha jedhe. Hattuun namni waa hatu obboleettiin gurgurata haadha gurgurata abbaa gurgurata fira gurgurata qabeenya gurgurata biyyattii gurgurata eenyummaa birmadummaa isaa Oromiyaa hulluun mishixan. Karsamno leebaattu walma hundayyuu gurguraa fi hannarratti warra bobba'e jechuudha. Uummanni kun aga jiru nageenyi Itoophiyaa irratti dhufu waliigalteen biyyoolessaa sobaa fi kijibaa gaggeeffamu jiru maaliif anamma akka nama tokkotti waliigaltee biyyoolessaa amma abiyyi gaggeessu ka kijibaa san dhiisa jiru. Qaamnummaan Oromoo keessaa fedhe dhufee har'a mootummaa yakkama dhiigaan harki isaan laaqqame kana wajjin taa'ee marii biyyoolessaa gaggeessaa jiru abbaa fedhe maan ta'ani Mr. X, Mr. Y, Mr. Z innu yakkamaadha. Anaaf akka kiyya qofa beeka.